irratti naa kaffaltuu fi miti. Namni baay'een yeroo jaalallee halkanii guyyaas dhaabbatanii Finfinneen tuni ta'een jedhanii namatti argisiisan kana akka isaan halkan waan biraa bilginnaa biraa hojjetaniitti yaadu. Sammuun namaa badaa. Halkan jarri kun mooraalii maalitiin bakka kana ciisanii waan badaa hojjetu hin hojjetan. Warri baagadaa immoo waan kana hin hojjetu jedhameetis hin yaadamu. Nan qabsiisa kinoo birrii nan qabsiisa yoo baajiru natti hima. Maali eenyurraa dhageessite waan jaraa kana jedhan? Warri tokko dhufanii Abbaa Jifaarii namichi kun Abbaa Jifaarii ishiin tun immoo haadha biraatii hiikii tana gara biraatii fuudhee jedhanii yoo isaan haasa'an gurra koo lamaan kana odoo hin ta'in kan biraati nan dhagaye. Dubbiin kun maalidha inni kan harka isaatirra jiru waan qabatee jiru maalidha? Alangee. Alangee sun ittiin reebamuu maaliidhaaf qabatee? Abbaan gadaa alangee qabatee manaa ba'a. Alangeen mallattoo seerati. Seerri kan ittiin tumamu alangeedhaan akka addaquuti. Mana murtii hoggaa deemte madooshaa wayiitiin lafa dib godha wayiin argine. Isa odoo addatti si buusanii akkuma si miidhusan seerri bahee alangee tanaan mirkanaa'u sun. Alangee kanaan rukutu moo maal godhu? Si rukutu sodaatiin kirkiraa. Bakka inni alangee kanaa si dha'u hin jiru. Yoo si dha'ee sammamsi xiyyiitii wayyaaniitti irra caalaa. Garuu xiyyiitii wayyaanii.